bu'aawwan dhikrii nafaaf, lafaaf, rizqiif, ilmaaniif, har'aaf, boruuf, addunyaaf, aakiraaf bu'aa isin qabdu tokko lama jedhee ragaa akka aduutti ifu irratti ibsatee bu'aa 100 lakkaa'e Ibnul Qayyim rahimahullahu rahmatan waasi'a. Dhikriin qoma dhiqa. Dhikriin shayxaana buruu isa. Dhikriin sadarkaa ol si fuudha. Dhikriin akka wanni ati harkaan qabattee margu godha. Dhikriin akka arrabni kee hikmaa mirgu godha. Dhikriin akka ijji kee haqa argu godha. Jecha tokkocha ka addunyaa kana ijaaru nama dhikrii baay'isurraa baasa Rabbi. Seenaa urgaahaa akka hixaana bakka tokko urgaahu ka garuu mana kee hunda keessaa fooliin isaa dhawu. Seenaa keessatti urgaahuu barbaannaan gaarreen laggeen taarikaa hunda keessaa kitaaba hunda keessaa dubbii hunda keessaa urgaahuu barbaannaan dhikrii heddummeessi. Yaa nama salaanni sitti jabaate dhikrii baay'isi. Yaa nama sadaqaan sitti ulfaatte dhikrii mabaa'isi. Yaa namas masjida dhaquun jam'aa salaatuun qur'aana qara'uun sitti jabaate dhikrii heddummeessi. Yaa nama gaarii wajjin saahibuun bakka Rabbi jaalatu bakka Rasuuli Rabbii jaalatan sallallahu alayhi wa sallam ooluun sitti ulfaate dhikrii baay'isi. Dhikriin qalbiif akkami beektaa akka sibiila yookiin hadiida jallate ibiddaan oo'isanii ibiddan naqanii wayita inni laafe gara barbaaddetti marquu gara barbaaddetti dabsuu ati dandeettuuf ibiddi si gargaaru. Dhikriin qalbii tee tana salaatuu barbaannaan silaa 50, zakaa fi sadaqaa barbaannaan silaa 50, qur'aana qara'uu barbaannaan silaa 50.